Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirra jirtu shamarra fuuni qabayyamtoota fi hordoftoota Khaalid. Ani haadha baganii gaan dhuftanii jirra jirtu jabaatoo jireenyi badhaadhaa kan nyaatan dhadhaadhaa alhamdulillah nuti nagaa jirraa. Inuma jirraa jennu haa jirra alhamdulillah rabbil aalamiin. Akkasii isinis baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii seenamanii mana keessanii taa'aa nyaadhaa dhugaa isiniin jedha. Akkasii uummata qashtii uummata jaalala malee jibbaan beeyne uummata fikirii isiniin jedha baga jiraattanii anaa jiraatu. Wanti miitii irratti deemaa jiru kuni uummata gandummaan yaa rabbi nu baasi. Yaa rabbi tani jalaa nu baaseti. Gandummaan deema kun arsii jedhaa kun harargee jedhaa kun kaan jedhaa jechuun subhaanallah. Garuu alhamdulillah takka takka yoo nafseen jiraatanii waa hedduu arganii. Ani akka mataa kootti wallaahi wanni baay'ee tokko gaddee baay'ee tokko naazansiise keessaa jechuudha garaa na nyaate keessa nama guddaa qabanii akkasitti boochisuu isaaniiti. Ilaallee baay'ee viidiyoo sana ilaalle koomantii jala deemee dubbise malee hin danda'u waan ta'eef garaan nama hin danda'u waan ta'eef ani gara jabeenya ilma namaa kana sila garaa nu dhalanne keessaan ba'anii moo isaanii maal beekan jechuun gaafii natti ta'e. Isaan illee ilma namaa haa kennaa kanam warrummaan akkatti nama miidhu kun kan nafsee namaa baasu kun kan nama tumu kun nama isaa olii tumu nama isaa gadi miskiina hin dalagadha jedhee biyyaa bahee jechuudha. Hin dalagadha jedhee biyyaa bahee yoo akkatti jechuun rakkoon biyyaa isaan baaftee meeqaa kam kaadha ofii abbaa ofii rakkoo keessaa baasuudhaaf deeme bahara meeqa keessa darbee ho'a meeqa keessa deemee rakkoo meeqa keessa darbee beela fi dheebuu meeqa obse deemee achi gahee yoo dhufee Suudii seenu Suudii haa seenu Yamanii keessa haa jiraatu bakkuma fedhee yoo haa jiraatu ilma namaa qabanii akkatti taphatan kana wallaahi baay'ee tokko garaa nama nyaata waan jechuun baay'ee tokko namatti dhaga'amudha. Garuu maaliif akka ta'e Allahu a'lam. Leesha ganamarra ilmi namaa garaa walitti jabaata. Leesha ganamarra ilmi namaa kun garaa walitti jabaata. Garaan nu kenne kan isaanii maa kennuu dhabeedhaan. Wallaahi wajjin karaa deemanii rakkatanii beelayanii dheebotanii meeqaa kam karaa sanitti duuti fudhattee karaa azali rabbiitti dhufee karaa sanitti hafe. Meeqa kam lafee isaanii waraabanii nu agarsiisaa jiran. Ka haati isaa duute fi jirti isaa quban qabne jechuudha. Meeqa kamtu karaa sanitti hafe. Kana maraa keessa taree nama dhufee nafseedhaan dhufee achi as seenee ka ilmoo qabu. Ka ilmi isaa jechuun ilma amma isa qabeessa tuusan caalu jechuudha. Yoo abbaa keenya akkasitti qabanii isaan miidiyaa irratti akkas godhanii wallaahi tokkotti dhaga'ame. Isaan abbaa qabanii abbaan qabanii isaan obboleeyyan hin qabanii. Burumaaltu eeggata jedhanii yaadanii. Yaa subhaanallah takka takka jechuun wallaahi Oromoodha jedhan malee Oromummaa keenya kana yaanii jechuun bakka hedduu tokko nama jibbisiisa. Ilma namaa ta'uu nama jibbisiisa Oromoo fi saba kaanii osoo hin taane jechuudha. Maali gara jabeenya kana ga'e hundi. Wallaahi ani buufata akka doonatti dhufte jechuun harkaan gadhee ajjeesuu hin sodaadha. Osoo lootuun takkanatti dhufte harkaan gadhee ajjeesuu hin sodaadha. Muu ilmoo namaa dhayanii akkatti jechuun ajjeesuu miti. Akkatti dhayanii rakkisuu miti. Abbaa keenya ka garaa ofitti osoo hin nyaatiin ilmoo xiyyaa jijjiira jedhee biyyaa bahee nama guddaa jechuudha. Wallaahi wanti akkasitti booyu hedduu tokko natti dhaga'ame. Maali badiina kana ga'e kun yaa rabbi shooqii qiyaaman nutti kaloofte wallaahi dhaasii. Obboleeyyan xiyyaa kana mara garaa jabaattanii haka kana mara garaa jabaattanii eshi eega waltumuu keessanuu nafne shabaaba akka keessaniin soqattanii abbaa keessanii ka ila isin dhiisaa yookiin abbaa keessanuu dhalchuu danda'u jechuudha bara. Nama guddaa jechuun nama guddaa. Ilmoon isaa yoo argitu jechuun yoo isin akkanatti taphattan kan ilmoon isaa yoo argitu hagamta akkatti dhaga'ama. Maatiin isaa yoo argu hagamta akkatti dhaga'ama.
maal taatanii mee rakkoo maalitti isin irra ga'e ijoollee isatti hin tume jennaan wallaahi afaan baafatee dubbatu dhabe namni sun. Mimmaan oomichaa boo'utti hafe leesha ganama garaa yerootti jabaanna yaa uummata. Yaa Rabbi ilma balaa bakka ilmi balaa dhaabate nuun dhaabin ka jedhan akkanaa kana. Bootaa ilmi balaa dhaabate nuun dhaabin. Yaa Rabbi ammallee nuun dhaabin. Yaa Rabbiin ilma balallee wallaahi ilma balaa akkanaan deemu kana hin dhalchin dhalatuuyyuu hin jiraatin. Maali maruu gara haadhaa keessaa jechuun subhaanallah garaan haadhaa burreedhaan kun takkuma wallaahi dhugamanitti Oromoon. Nuti isaanii warra akkasitti albee qabatee nama cafaacafu nama waraanu dhiiga nama akkasitti gad naqu ittiin dhaga'amu nuti viidiyoo isaanii ilaaluun nutti ulfaataa jira bara. Nuti jechuudha viidiyoo isaanii san leesha kana mara garaa walitti jabaata ilmi namaa. Xilaata ofii dhiisaa bineensa yookkatti garaa jabaatee albee qabatee gadi ciibsee akka horiitti gorra'u hin deemu. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Amma mucaa keenya ka du'e kana achitti obboleeyyan teenya Harargee ajjeese maali ajjeesedhan san inni illee Oromoo akka isaa ijoollee maganda tokkooti jedhan ka isa ajjeese. Haafa ofii ijoolleen fuutee gandummaan anni jettu malee ka isa ajjeese ijoollee maganda isaaniiti. Maaliifuu guruppii uumanii deemanii warra hattootati jechuun deemanii ilaa addunyaa bira taranii nafsee namaa baasuudhaa ga'e. Yaa obboleeyyan waan dalaynu keessatti wallaahi laziim yoo deemnu yoo rafnu yookaan rabbii keenya haa sodaannu. Yaa Rabbi garuu ka ati kenniteef malee sodaa nama ati kenniteef malee hundi hin milkaa'u. Maaliifuu yoo rabbiin jechuun onnee tiyya keessa na kaa'ee sodaa sanuu jechuudha. Immoo baay'isawee hiriyaadha. Rabbi hiriyaa gaarii nu haa godhan. Hiriyaa gaarii naaf hiri jechuurra dura mataa kiyyaa yaa Rabbi ana hiriyaa gaarii namaaf hiriyaa gaarii akka ta'u na godhi jechuu qaba. Namni akkaataa oolmaa isaati. Ka onneen goggoitu wajji oolte akkanattis illee onneen si gogaa deemti. Nama hadiisa xiqqaattullee diin rabbii waan diin rabbiitirraa gara badiitirraa deebi'ee sitti wajji yoo oolte atilleen akkasuma xiqqishuudhaan jettu. Duruu jedhanii namni tumtuu wajji oole tumtuudha jedhan. Namni safara shittoo oole shittuma sandhaa jedhan. Akkasii obboleeyyan tiyya. Waa maraafiyyuu kun warra miidiyaa irratti jechuun waan ta'aa jiru akkaataa ta'aa jiru lafatti illee ija ofiitiin achi ilaalee waan ta'aa jiru argu. Wanni isaan keessa oolan bakka ijji namaa hin laalle bakka gurri namaa hin dhageenye waan gurri namaa dhaga'uun hin malle bakka kanatti argaman eessan namaaf garaa rifatan namaaf garaa laafan jechuu kooti. Hirrifatan isaan rifannoo san qaban otoo haadha fi abbaa isaatu fidanii biratti waraananii waan itti dhaga'u natti hin fakkaatu obboleeyyan tiyya waliif garaa laafaa isiniin jedha.